Egaa daawwattoota keenya akkam bultan akkam ooltan isiniin jenna. Kun qophii addaa kan jaatanii guddicha afaan Oromooti. Egaa mariin keenya har'aa waa'ee dhiibbaalee guddina afaan Oromoo irratti hanga ammaatti deemamaa jiruu fi yeroo ammaa kanallee deemamaa irratti marii addaa goona. Marii kana kan waliin goonu gaa Profeesar Amaanu'eel Lalisaa Hiikaa akkasumas Saaphaloo Kadiiri. Egaa akkuma beekamu yeroodhaan dhiibbaan afaan Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Ammas hamma tokko dhiibbaan sun hin dhaabanne jechuudha. Yeroo duraanii yookiin sirna duraanii keessatti gaa afaan Oromoo afaan cunqurfamaa ture, afaan dhiitamaa ture, afaan guddina isaatiif namoonni bu'aa bayii guddaa godhan irratti wareegamaa turan jechuudha. Haaluma kanaan afaan Oromoo warroonni afaan Oromoo guddisuudhaaf dhalata of duraatiif dabarsuudhaaf hedduu wareegamaniif asiin geessan osomaa jiruyyuu yeroo ammaa kana garuu bifa addaatiin guddina afaan Oromoo kanarratti dhiibbaa qaamoleen godhan akka dhuunfaattillee akka dhaabbataattillee ni jirani. Yeroo ammaa kana gaa yoo dhageettanii jiraattan I think hundi keessanuu dhageettanii jirtanii guyyaa kaleessa ibsa yookiin televezyiiniin Oromiyaa waa'ee afaan Oromoo irratti oduu gadhiisee ture. Oduun sunis ka jedhu maa inni qulqullina afaan Oromootiin wal qabsiisee ture. Qulqullina afaan Oromootiif jecha gaa qubeen jijjiirraan qubee akka jiruu fi ammallee kitaabonni garaagaraa barraa'aniitiin sadarkaa kutaa tokkoffaa hanga kutaa 8 irratti akka hojjetamu irratti qophaa'ameetiin gara hojiitti galamee jira jechuudha. Egaa kana kan jedhaniif qorannoo adeemsifame irraa ka'aniiti. Qorannoon sunis akka dubbisnetti wanti jiru maa inni waa'ee hanqina qulqullina barnootaati. Egaa hanqinni yookiin qulqullinni barnootaa qubee jijjiiruudhaan immoo qubee hooyyessuudhaan yookiin ammoo qubee A irraa gara zaa gara caa laamaatti jijjiiruudhaan qulqullinni barnootaa dhufamuu hin dhufu ka jedhu kanarratti gaa Profeesar Amaanu'eel nu bira jira. Inni hayyuu xinqooqaatii hayyuu afaaniiti ibsa gabaabaa nuu kennani. Akkasumas obbo Saaphaloo obbo Lalisaan yaada gaggaarii yookiin yaada babal'aa waan beekanirraa muuxannoo isaanirraa nuu kennani. Egaa baga nagahaan gara marii kanaatti dhuftan jechaa sagantaa kennan eegalla jechuudha. Baga nagaan nu edde atis kamaa. Baga nagaan nu edde atileen. Baga nagaan nu edde kamaa. Hayyeeka mee akkuma amma tuttuqetti waa'een jijjiirraa qubee yeroo ammaa kana afaan Oromoo irratti
godhamaa jiru kuni qulqullina afaan Oromooti yookiin qulqullina barnootaa ni fida jettanii yaaddanii Profeesar Amaanu'eel maal jettamee kanarratti? Tole gaaffii kanaaf galatoomi Kamaal. Rakkoo qulqullina barnootaa irratti kan geggeeffame qorannoon USAIDdhaan geggeeffame yeroo jalqabaatiif miti. Yeroo garaagaraatti qulqullina barnootaa akkasumas immoo qulqullina afaan Ingilizii biyya keessatti mootummaa Itoophiyaatiin kennamu irratti qorannoon adda addaa kan mootummaan Ameerikaa sponsor godhee geggeeffamaa tureera. Hamma irraattis geggeeffamaa kan jiru jira. Kana keessatti yeroo hedduu gargaarsa mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaaf yookaan uummata Itoophiyaatiif godhuudha. Kana irratti waan isaan gochuuf yaalii godhanii hanqina jiru irratti furmaata barbaachuudhaaf yeroo adda addaatti yuunivarsiitii garaagaraa keessatti yookiin immoo namoota qorannoo geggeessan adda addaa qacaranii geggeessaa turaniiru. Kuni inni amma qubee afaan Oromoo tartiiba jijjiirsisuu fide jedhame kuni dhugaadhumatti kan qubee afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee yookaan immoo hanqina qubee afaan Oromoo fooyyessuudhaaf kan ka'e miti. Ijoolleen barreessuu fi dubbisuu irratti rakkoo isaan qaban irratti kan xiyyeeffate ture. Kana ilaalchisee Oromiyaa keessatti tarii persenteejiidhaan wanti kaa'ame jira. Ijoolleen kutaa hanga 3tti baratanii persentii 20 hangi ga'u barreessuuf dubbisuu irratti akka rakkoo qaban dubbataniiti kan isaan qorannoo isaanii kana agarsiisuuf yaalii godhan bu'aan qorannoo isaanii kan agarsiisa. Kana keessatti immoo wanti isaan rekomendii godhan waan hedduutu jira. Fakkeenyaaf meeshaalee ittiin barsiisan hanqina barsiisota ga'umsa hin qabne ga'umsa qabanii dhabuurraan kan ka'e rakkoo uumamuu wantoota akkasiitii wajjin kan wal qabate konkuluuzinii isaanii. Kana keessatti gaa kun qubee afaan Oromoo rakkoo qabaa yookaan immoo qubeen afaan Oromoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa fideera waan jedhu wanti qorannoon kun agarsiisu hin jiru. Isa obeeffatanii qubee afaan Oromoo tuttuquun barbaachisaas miti jechuudha. Kana keessatti wanti yeroo kanatti kakaasuun barbaachiseef maaliif jennee ilaaluu dandeenya. Tarii yeroo kanatti qubee afaan Oromoo tuttuquun qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruun wanti barbaachiseef rakkoo gara biraatu dudduuba jira malee rakkoo qulqullina barnoota biyya Itoophiyaa yookiin biyya Oromiyaa irratti fooyya'insa fida jedhamee miti. Sababa kanaaf tarii namni siqeenyaan waan kana ilaalee yeroo ammaa keessatti Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira. Rakkoo qulqullina barnootaa furuudhaaf immoo dhuguma yookaan immoo rakkoo qubeen afaan Oromoo qabu fooyyessuu fi jennee yaaduu dandeenya. Akka nama tokkotti wanti mul'atu tarii rakkoowwan gara biraa, rakkoowwan hawaasaa, rakkoowwan dinagdee, rakkoo akkasumas siyaasaa biyya sana keessatti amma sa'aatii kanatti geggeeffamaa jirurraa qalbii uummataa gara kanatti deebisanii yookiin gaaffii namni gaafateef deebii wal qixxaataa kennuu dadhabuurraan kan ka'e gara kanatti yaada namaa deebisanii namni akka irratti wal falmu gochuuf yaalii godhamaa jiru fakkaata. Kanaaf qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruun rakkoo qulqullina barnoota biyya sanaa irratti mul'atu hiika kennuu hin danda'u. Namoonni garaagaraa har'as ta'e kaleessa dudubbatan jiru. Qubee afaan Oromoo jalaa kaasanii yoo asii gadi galagalchan yookaan immoo zaarraa achi ol yoo deemna jedhanis yookaan immoo asii gad deebina yoo jedhanis suni furmaata ta'uu hin danda'u. Isa miti rakkinni isaa. Qubeen afaan Oromoo dhuguma wal caalaa wanti jedhu yookaan immoo ciminni qubee afaan Oromoo dhuguma wal caalaa wanti jedhamu as keessatti kaafamuu danda'a. Aani laa irra cimee miti yookaan aarraa jalqabuun ijoolleen akka qubee afaan Oromoo hin baranne yookaan ittiin hin barreessine hin godhu. Ana kanatti fakkaatutti qubee afaan Oromoo kana
dhiigni ilmaan Oromoo hedduutti dhangala'ee lafeen namoota meeqaatti caccabee akka kaayyootti qabatamee irratti qabsaa'amee kan dhufedha. Kana keessatti gaa tarii waan kana jijjiiruun abbummaa qubee sanaa jalqabumaa fidee sana disregardii gochuu yookaan immoo tuffachuu yookaan immoo gaddeebisuu yookaan irraanfachiisuuf yaalii godhamu natti fakkaata. Kana keessatti wanti godhamu tarii natu sii fide qubee kanaa seenaa keessatti guyyaa tokko laarraas jalqabsiisuu kuni akka qubee kana nama ofii fidee dhufeetti yookaan immoo uumee fideetti of lakkoofsisuuf yoo ta'e alatti furmaata qulqullina barnoota biyya sanaa keessatti gumaacha kallattii kamiiyyuu godha jedhee yaadu. Kallattii kootiin saayinsiin kana deeggarus immoo waan jiru natti hin fakkaatu. Contribution inni yookaan immoo gumaachi inni pedagoojii biyya sanaa irratti yookaan Oromiyaa irratti godhus waa tokkoyyuu waan jiru natti hin fakkaatu. Kallattiidhaan wanti inni irratti xiyyeeffatee jiru akka kootti akkuma jalqaba dubbadhee waa lama. Inni tokkoffaan attentionii yookaan ilaalcha uummanni biyya keessaa waan amma irratti xiyyeeffatee jiru irratti akka hin xiyyeeffanne gochuuf yaalii godhame. Inni lammataa tuffii namoota qubee kanaaf jalqaba dhiiga isaaniitti dhangalaasanii lafee isaaniitti caccabsanii fidanii fi tuffii agarsiisu alatti waan gararraa qaba jedhee hin dubbadhu yookaan immoo yaadusi isaaf immoo saayibban kiyya warri kaan itti dabalu jedhee nabdadhaa isaaniifan yeroo kenna. Ayyee tole galatoon Profeesar. Waa'ee riisarchii sanii yoo laaltanii jiraattan jalqaba irratti wanni inni kaayamaa inni the challenges of quality education in Ethiopia jedhaniitiin kaayanii yeroo san kaayan waa'ee barsiisotaa kaayanii jiranii kaarikulama textbookii ammallee assessmentii even manneen barnootaa planningii isaanii qabeenya isaan qaban ICT ammallee student achievement jedhanii challengeelee sanniin kaayaniitiin challenge san ni furaa jedhamee kan yaadamu jedhaniitiin qorannoo kana geggeessan. Egaa amma kana keessatti wanni argaa jirru maa inni qulqullina barnootaa eega ta'e akkuma isin jettan wanni jijjiirraan qubeen fidu kuni qulqullina barnootaa irratti hagam takka akka inni bu'aa qabuu fi akkaataa ofiiftuu waan miidhaa guddaa qabu fakkaata. Mee obbo Lalisaa maal jetta kanarratti? Anillee galatoomi Kamaalii akkuma waan hunduma isaa egaa haasofnee waan fixuu dandeenyu miti dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha wanta amma gaggeeffame kuni. Riisarchii kana kaleessaa kaanee ilaalaa akkuma jirru akkuma amma jettee rekommendeeshinii isaanii keessa wanti jarri kun godhan hin jiru. Rekommendeeshinii isaanii akkuma Profeesar Maanuel Sila jedhee kwaalitiin barreessuutiif dubbisuu danda'uu gadi bu'aa akka ta'e beekamaadha. Garuu kwaalitii kan akkaataatti improovii godhan rekomendii godhanii riizanii hin beekamne maal akka isaan yaadan dhugaadhumatti andastaandii gochuun baay'ee haasa'uun illee namatti ulfaata maal takka godhame jechuudha. Kana gochuun tuffiis jibbas uummati kun uummata akka gaddeebi'aa waan amaarri durgoote amaaratu hin taane egaa habashootii wanti isheen dur Oromoo kana goote jalqaba afaan dhorkuudha. Kunillee sanaan waan adda ta'u natti hin fakkaatu garuu kan keenya kan godhe immoo kanuma kan keenya namootuma warra afaan kana dubbataniif afaan kana haasa'an fakkaata. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu anillee waan akka warra xiinqoqaa waan gadi fageenya dubbachuus hin danda'u garuu kan irraa dubbachuuf barbaadu kanatti dabaluudhaan kan jaatanii guddaa afaan Oromoo fakkeenyaaf duraan akkuma beekamu yeroo hojii kana jalqabne nus guddina afaan kanaa keessatti kontribuushinii guddaa qabaata kan jenne afaan Oromoo hin guddise jennee kana mannee afaan Oromoo kana fuunee Ingiliziitti hiikuu akkasumas immoo inhaansii gochuu ture. Kaayyoon keenyas ammallee kan ittiin deemaa turres. Egaa kana keessatti chaalenjii baay'eetu nurra ga'e akkuma beeknu chaalenjii kanas immoo jabinuma uummata keenyaatii fi jaalala walii qabnuun Oromummaadhaan tokkummaadhaan kana keessa baanee amma sadarkaa sattaanitti dabarsinee jira jechuudha. So nuti gaa kun ittuu nu cimsa akka gama kooti akka ilaalcha kootiitti dhiibbaan jara kanaa hojiin jara kanaa dabisaan hojjetan shirri isaan hojjetan kuni akka nuti ittuu jabaannee afaan keenya kanas guddisnu akkasumas immoo uummati keenya kanallee waan amiin yookaan tole jedhee akka durii kana reebamee fudhatu natti hin fakkaatu.
Ijoolleen keenyas waan kana barattu natti fakkaatu. Kana nuti immoo gama keenyaan waan dandeenyu hundumaa gochuun dirqama tokko natti fakkaataan jedha. Ayyee galatoomii lalisa. Saaphaloo atoo maal jettu? Egaa waayillan kiyyaarna dura kaasanii jira waan bal'aadha. Ammoo waaniin jechuu barbaadu irraa tokko dhufaatii afaan kanaa takkaahoo gama guddinaatti fi gama guddinaa fi teknooloojiitti hiixachaa dhufu afaan kanaa jalqabarraa kaanee yoo halaallu ta'e afaan kun afaan akkanumatti dhalatee sadarkaa kana ga'e miti. Afaan akka afaan saba biraa dhiibbaa fi dhiittaa malee as ga'e miti. Jalqaba irratti afaan kun afaan uummata bal'aa kanaa wajjin afaan guddaa saba guddaa kanaa wajji baroota dheeraa gabroomee dhiitamee ukkaanfamee balleeffamuudhaaf tattaaffiin adda addaa itti godhamaa turedha. Amma gaa dhufaatichi afaanii jalqabarraa fooyyeessaa yoo gama qubee kanaan ta'es jechuu fooyyeessaatuma irrina inni qabu guutaa asiin gahan malee afaan kana irrina faallaa takka fuggisoo hin deemne warreen sila afaan kana keessatti gahee if danda'e qabaachaa turan martinuu jechuudha. Yoo halaallu taate haala ammaa kanarratti sababni isaan kaasan roga qulqullina barnootaatiin haa wal qabatu malee akka gubbaarra haguuggii mul'atu jechuudha. Keessa akkuma Profeesar Amaanuel Jaan waa hedduutu jira. Keessi gaffagoodha. Tokko mirgoota silaa Oromoon gaafachaa ture gama guddina afaanii kanaan fakkeenyaaf afaan keenya afaan federaalaa haa ta'uu afaan keenya siigalee sadarkaa guddatti ol hiixatu waan ji'urratti gaafiilee baay'ees kaasaa turanii warraa isa baay'ees gama kanaan godhaa turan. Akkuma warreen kaleessa dhiigatti dhangalaasanii afaan kana awwaalarraa oolchan san afaan kana gara guddinaa fiduudhaafis tattaaffiin addaa godhamaa jira. Kana keessatti wayita kana yeroo kana gaafii akkanaa fi dhimma akkanaa fiduun wayyaaneedhaa kallattumaanuu wanni namaa galuu qabu miidhaa afaan kana balleessuudhaaf aggaamame takkaa'oo itti akeekame ta'uu isaati. Kana wanni nama jechisiisu afaan kuni dhuguma hir'ina silaa agartee amma isaan dubbatan kana qabaateeti lakkii osoo hir'ina kana qabaatee takkaa'oo uummata kanaaf afaan guddina afaan kanaatiif silaa yaadan ta'e jalqaba hayyootaa fi beeytoota Oromoodhaa isaan sirrii san gatteessisanii mari'achiisan ture. Gama biraatiin dhuguma qulqullina barnootaatiif hanqina ta'e kan ja'amu kuni ani akka kiyya hoggaan laalu akkuma jara kaleessa afaan kun reediyoo cabsa ja'anii wajji wal na fakkaata hoggaan laalu jechuudha. Afaanichi kun hir'ina qulqullina barnootaa fiduudhaaf sababa ta'eetii miti. Takkaa'oo tartiibni ammaan tana qubeedhaan taa'u kun hir'ina kanaaf sababa ta'eetii miti. An akkaan laalutti maaltu sababa ta'e yoo jenne tokko barsiisota ga'umsa hin qabne ga'umsa barsiisotaa qaruurra roga kanaan tooftaa jijjiiruu yaaluu isaaniiti. Gama kaaniin kitaabileen barnootaa mataan isaanii kan sadarkaa isaanii eeggatanii miti. Hoggaan ja'u barnoonnummaan arraan tana ijoolleen barachaa jirtu kitaabonni adda addaa kanuma afaan dur afaan Amaariffaan baratamaa turerraa kan jijjiiramedha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo har'a goota isaa goota nama anjee qabu juu keessa seenaa keessa barachuutti hin jiru goota isaa har'allee Minilik barachuu jira. Har'allee warreenuma nafxanyootaa san barachuu jira. Gamni kun osoo ifiifuu quuqaa ilmaan Oromoodhaa ta'ee jiru osoo madaa cinaachaa ta'ee jiru osoo goota silaa afaan kana fidan osoo barsiisuun irra jiramu ummanni Oromoo kana calliseetuma fudhachuu jalqabnaan gama kaaniin qubee kana balleessuudhaaf fi shoorarkeessuudhaaf waan tartiibeeffamee as beenatti fakkaata. Keessaafuu yeroo kanatti jechuudha. Akkuma isin kaaftan
qorannoon silaa gara USAIDdhaan godhame sanii kan qulqullinni barnootaa kun rakkinni isaa tartiiba qubeeti kaju'uu miti kan ni kaaye. Garuu fooyya'insa barnootaatiif haalonni barbaachisoon silaa isa kana ittiin furuu danda'an akka jirutti kan ni tilmaamee kaaye. Isaan gaa kana jalatti dahachuudhaan akkuma duriis wantoota garagaraa jalatti daatanii ummata kanaaf afaan kana balleessuudhaaf tattaafatamaa ture godhuudhaaf ammas irra deebi'anii godhuudhaaf kan godhamaa jiru natti fakkaatan hoggaayyaatu. Ayyee galatoomii ibsa bal'aa kennite kanaaf Saappaloo yaa akkuma adamma ibsite osoo chaalenjiileen yookiin rakkooleen barnootaa hedduun jiru waa'ee qubee irratti qofa akkatti stress godhaniitiin ilaalaniitiin waan kana gadi baasuun isaaniitiyyuu I think rakkoo guddaadha jedheetiin yaada. Maaliif yoo jenne akkuma argitan wanna gabaasa isaanii irraa hayyoonni lama interviewun godhameefi ture isaaniyyuu itti waliin hin galle. Kana jechuun maal jechuudha adeemsuma irrattiyyuu namoonni waan kana godhan namootuma hagoodha. Namootuma muraasattu waan kana godhe. Egaa yoo sirni barnootaa yookaan adeemsi barnootaa namoota hagoodhaan waan jijjiirame yoo ta'u taate qulqullinni barnootaa eessatti argamuu danda'a. Kanaaf mootummaan illee akka mootummaatti waan kana xiinxallee sirriitti beekuu qaba. Qorannoon ni geggeeffamaa yes qorannoon geggeeffamuun baay'ee barbaachisaa. Qorannoon wanni geggeeffamuuf waan tokko solve gochuudhaaf hiikuudhaaf rakkoo jiru san addaan baasanii rakkoo kana jira jedhanii kaayanii rakkoo san hiikuudhaaf qorannoon geggeeffama. Saniin booda qorannoo geggeeffame sanii warroonni poolisii meekaren warroonni poolisii uuman jechuudhaas qorannoo san laalaniitiin furmaata yoo ta'u taate itti fayyadamu furmaata yoo hin taane taate itti dhiisu malee namu qorannoo geggeessa jedhaniitiin seenaa ummata aadaa ummata dhaloota dhufaa jiru kana jaamsuun I think kun waan namni sammuu qabu godhu jedheetiin hin yaadu. Mee Profeesar Amaanuel dhugama yoo waan kana akkaataa amma kaa'ame kanaan yoo ijoolleen teenna baratan dhaloonni dhufu barate bu'aan inni fidu maali? Miidhaan inni fidu maali? Bu'aa mayyuu qaba? Akkuma jalqaba dubbachuu yaale wanni kun bu'aa takkaallee hin qabu. Bu'aa siyaasaa mootummaa sanaaf bu'aa siyaasaa inni qabu sa'aatii kanatti ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa akka nuyi waan kana irratti haasofnuu fi akkasuma hojii keenya irraa distort taanee namoonni akka irratti mari'ataniif uummata biyya keessaa akka fincila irratti kaasuuf isa booda immoo isarraa ka'anii isa silaa gaafatamee deebiin argachuu malu isa dhossanii darbuudhaaf yaalii godhamaa jiru alatti kuni bu'aa takkaallee hin qabu. Bu'aa akkuma sila Saaphaloon kaase kan silaa sa'aatii kanatti deebi'uu qabu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhee kan uummati Oromoo sa'aatii kanatti kallattii afaaniitiin gaafataa jiru sanaaf deebii kennuutu silaa waan bu'aa qabu ta'a ture. Isarraa kan hafe wanni kitaaba kutaa 1-8tti tartiiba qubee jijjiiruudhaan furmaatii qulqullina barnootaatiif ni dhufa jedhanii yaaduun hojii gowwaati kun. Namni qalbii qabu qorannoo sana yoo laale qorannoon sun dhuguma rakkina qubee stress godhee waan lafa kaa'e qabaa hamma arginetti waan tokko hin jiru. Rakkoon achi keessatti ka'an qulqullina barnootaatiif rakkina jedhamee kan kaa'ame tokko meeshaan barnootaa gahaa dhabamuu itti dabalee barsiisoti ga'umsa qaban dhabamuu kana jedhee tokko lafa kaa'ee jira. Isaaf furmaata barbaaduun utuu itti jiru qubee afaan Oromoo sa'aatii kanatti tuttuquun yookaan tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruun gaaffii sana deebisuuf utuu hin ta'in rakkoo gara biraa uumanii rakkoo artificial ta'e kan ammoo deebi'anii solvii gochuu fi yaalii gochuudha jechuudha. As keessatti yeroo tokkoffaatii miti mootummaan kuni kan rakkoo isa qabatamaatti lafa jiru deebii kennuu dhiisee artificial rakkoo ta'e ofiisaatii uumee isaaf furmaata barbaachaa akka inni ture kanaan duras waanuma hundi keenya hubeennu. Kanaaf sa'aatii kanatti rakkoo harkaan uumanii furmaata itti barbaachuun isa duraan gaafatame sanaaf deebii dhowwachuuf yaalii isa godhamu keessaa kanan haala sanaan kan ilaalu isatti dabalee immoo rakkoo siyaasaa biyya sana keessatti jiru rakkoo barumsaa duwwaa miti, rakkoo diinagdee duwwaa miti, rakkoo siyaasaa, rakkoo dhiittaa mirga dhala namaa biyya sana keessatti
ka'ee jiruuf yeroo kanatti ijoolleen Oromoo gaaffii isaan gaafatanii deebii kennuu diduudhaa fi isa kana ka'an. Kanaaf uummati Oromoo kana ni beekaa kanaan duras waan uummanni muuxannoo godhatee yookaan experience godhaa turedha. Kanaan namni gowwoomus hin jiru. Tokkoffaan namni dubbisee arguu danda'a. Lammata immoo deemsichumtiyyuu waan kanaan dura biyyicha keessatti beekamaadha gatii ta'ee fi bu'aa tokkollee waan qabu hin qabu afaan Oromootiifis qulqullina barnootaatii wajjinis waliin qabatu. Kanaaf as keessatti kun jala sararamee beekamuu qaba. Namni barattoonnis waan kana fudhataa jiranii ijoollee xixiqqoon illee kana gaaffii kaasaa jirti. Biyya keessaa akkuma interview godhanii dhaggeeffatanii raadiyoo televezyiinii isaaniitiin illee waan dhageenyarraa barattoonni akka isaan fudhachuu didaa jiran barsiisotaaf liqeeffamuu akka dide waan kun dubbatamaa jira. Kanaaf furmaatas hin ta'u deebi'ees immoo fudhatamas hin godhata jedhee yaadu kallattii kooti. Ayyee galatoon Profeesar. Egaa mee gara dhumaa irratti egaa waa hedduu dubbachuun ni dandahama. Garuu wanni ifa waan ta'eef wannummaan hedduu wannaa jedhamu hin jiru. Mee ergaa gabaabaa yoo qabaatte lalisaa carraabsii kenna. Ayyee galatoomi Kamaalii egaa Maanuweel waan hundumaa jedheera Saaphalonis gadi fageenyaa waan hunda dubbateera. Anaan akkanatti fakkaatutti jarri kun garee lama uumanii gaafuma hojii kana jalqaban iyyuu garee lama uumanii gareen tokko badii kana hojjetaa gareen kaan immoo achiin dhufee badii kana sirreesseetu uummata biratti fudhatama argatachuudha. Egaa politikaalii kan isaan advaanteejii irraa argatan yookaan immoo bu'aa isaa irraa buufatanii gareen waan kana soolvii godhe yookaan dubbii kana hambisu uummataan immoo gad deebi'ee akkuma amma ilaalaa jirru kana ilaal kunoo an kanan soolvii isinii godhe ani isin duukaan jira warri kaan kana balleessu ofuma balleessanii deebi'anii immoo nuti kana isinii goone jedhanii ittiin uummata irraanfachiisanii waan biraa badii isaanii kaan immoo duubaan itti fufuu jechuudha. Kuni kana fakkaata uummatis fudhachuun qabu ijoolleenis fudhachuun qabdu namni tokko ittiin kana fudhachuun qabu namni mataa nagaa namni Oromoo ta'e of course kun egaa kan inni gammachiisu diina Oromootii fi warra durumayyuu guddina afaan Oromoo kanaaf ciisanii hin bulleedha. Kanaaf irraa fudhachuu hin qabnu ijoolleenis fudhachuu hin qabanii ejjennoon keenya hundumtuu kanuma ta'uu qabaan jedha. Kun walumatti tokko nu gochuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Mee lalisaa achirratti gaafii wayii si gaafadha. Waa'ee jaatanii guddicha afaan Oromoo kanaan wal qabatee yeroo nu jalqabnee fi hanga ammattuu qaamni chaalenji godhaa jiru hin jira. Isa wanna piroojeektii makeenna kanaan wal fakkeesseetiin hin kadeemaa jiru jechuudha. Qaamni kunis ammallee waan kana keessa ni jira. Waan kana akkamiin ilaaltame? Maal egaa kanaan dura akkuma yaadannu obbo Hamzaan bahee dubbatee ture akkuma odeeffannoon kun dhuga'eeni daayirektii nu dhaabuu dadhabanii dura yaalii isaan godhan jalqaba gargar diguu yaadattu yoo ta'e gaafa jaatanii kana jalqabne gandummaan dhufanii tuffiin dhufanii maaliin dhufanii hundumaatiin hin milkoofne maaliifi horii isaaniirraan fudhannee waa isaaniin gaafanne akkamittiin iyyuu gargaarsa keenya malee hojjetu appruuvaalii keenya malee akkamittiin hojjetu suma jedhuun ka'ani kana fakkeessanii jechuudha. Isaanis hin fashalee achi darbanii kara biyya keessaatiin yoo yaadatte ijoollee hedduu jaatanii keenya yoo yaadatu ta'e riippoortii duuba kanarratti dhiisne iyyuuti riippoortii gochuu maaliifi torbanitti gaafa jechooti 15,000 jijjiiramantu ture keessumaati barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitii Wallaggaa yuunivarsiitii akkasumas immoo Adaamaa fi Haramaayyaarraa yoo xinnaate nama 5,000 oltu ture biyya keessaa kan tiraansleetii godhu kana hunduma isaa irraa kutan jechuudha waan biraa uumanii konfiyuuzhinii kan biraa ijoollee keessatti uumanii garuu keessa dabarree nuti jaataniin keenyas ji'a ja'aan jedhame sana keessatti injifannoo guddaadhaan expectii goone olitti dhume amma gara gulaaluutti dabarree jirra jechuudha. Gulaala kana irratti immoo daranuu nu cimsee hojii keenya akka itti fufnu nu gochuurra darbee inni nuti kanaan dura dubbannee namnis nurkaa fudhachuu didee yookaas immoo nus immoo baay'ee illee gadi fageenyaan gadi qotuu isaas hin dandhettuma dhiisni numa kufu jennee amma ofiiyyuu bakkee bahe jechuudha. Warrumti asii jaatanii dura dhaabbatanii nu fakkaatanii ekspertii afaan keenyaa fakkaatanii waa hunda godhaa turanii achiin immoo diinaa wajjin akka isaan wal qabatanii afaan kana balleessuuf kan nafxanyaan goote ol waan kan wal bukkee yoo dhumuu dandeenya nafxanyaan bittaa sirna seetiif kun Oromoo dhumatu keessa taa'ee afaan keenya dubbata horiitti nyaata damoozatti nyaatee hojjeta. Egaa
maalin jedha I don't know nama politikaas miti gaa akkuma beektu waa'ee afaanii kana kan jennu kanaaf jaataniin kuni amma itti fufee sappoortii illee ta'uu qaba namni hundumtuu karaa danda'ame hundumaatiin amma gara jaatanii kanaatti deebi'ee kwaalitii afaan keenyaa kanaaf influensiin kan nurra hin jirre corruptioniin kan nu keessa hin jirre namni hundumtuu oromummaa isaatiif afaan isaatiif jaalala afaan isaatiif namni 7,000 ol walitti qabamee jechoota 110 akkasumas immoo gara 200 wal duukaa kan gumaachan kuni jaalala kanaa fi tokkummaadhaaf guddina afaan kanaatiif fedhanii jechuudha. Egaa kanaaf nuti hojii keenyas akkuma beekamu itti fufnee jirra riippoortii guddaa isaallee akkuma beektan qopheessaa jirra. Ammaaf priimatuurii dhagaa sana gadi baasnee haasa'uuni soo torbanuma kana keessanus waan arganne kanaan gadi baanaa jechuudha. Warri kaan immoo itti dabaluu danda'u Amaanu'eel faan immoo waan hafe waan irraanfadhe. Hayyee galatoomi gamee carraa kana saapaloodhaaf kenna. Saapaloomee akkuma beektu yeroo ammaa kana qubee jijjiiruun dhuftee jirti. Yeroo jalqabaa san ammoo jaatanii guddicha kanayyuu challenge godhaa turanii. Challenge wal gochuun kun okay karaa positive ta'een karaa constructive ta'een yoo challenge wal godhan waan bareeda. Tigalee dorgommiin osoo jiraate karaa sirrii irratti baay'ee bareeda. Nu waa'ee siyaasaa dubbataa jiru baay'ee asirratti. Garuu waa'ee afaanii irratti namni tokko yoo challenge gochuu barbaade dandeettii isaa san gadi baasee karaa sirrii irratti karaa afaan kennu guddisu irratti challenge gochuu ni danda'a. Garuu siyaasa keessa makee afaan kana balleessuudhaaf karaa negative ta'een challenge yeroo godhan xiqqoo nama quuqa. Mee haga yoomitti akkatti challenge wal gochuun keessattuu afaan keetirratti. Afaan jechuun gaa namni bu'aa isaa hin beekne hin jiru. Afaan waan hundi. Kanaaf haga yoomii akkatti challenge wal goona. Challenge wal godhuun kun ammoo maal mee akkamitti ilaalta saapaloo? Tole Kamal hedduu galatoomii akkuma jaallanna dura kaasan waa'ee hedduu bal'inaan kaasanii jiranii. Jalqaba irratti wannummaan nuti ilaaluu dandeenyuu fakkeenyaaf yeroo hedduu jechuudha. Warreen mirga isaa falmatu, warreen mirga saba isaatis gaafatu, warreen dhimmoota kana keessatti hirmaannaa qaban, warreen lafaa ol dhufaa jiran kana sirnaan qaree gara ummatichaa gara sabaatti maku eenyu yoo jennee barsiisota bu'uurarraa jechuudha. Mootummaan kun yeroo garagaraa manneen barnootaa keessaa yaa'ii waan itti dhalattuuf manneen barnootaa keessaa gaafii ciccimtuun inni gaafatu isaan inni deebisuu hin dandeenye waan itti kaafamuuf maal godhee yeroo garagaraa akka barsiisonnummaan mataan isaaniitu tasgabbiin akkanne takkaahoo wantoota garagaraa irratti akka isaan dhimmuma tokkorra yaaddawanii dhimma san qofaan haguugaman godhuudhaaf tooftaa adda addaatti fayyadame. San keessaa tokko madaalli walitti fufiinsa maal kan jedhu CPD waan jedhamu tokkotti fidame yeroo garagaraa barsiisonni fuula 20 fuula 30 fuula 40 yeroo torbaan hin geenye keessatti barreessa barsiisaan kun nagayaa'uu hanga wal gaafachuu ulfaatu takkatti ta'e jechuudha. Kana jechuun roonni barnootaallee gara saniin akka madaalli ilaalamee fi yuunivarsiitii illee namni deemu nama san keessa gahee bahe gartee barsiisota hundarraa cufatee dhimma barataa itti barsiisu action plaanii barataa ittiin barsiisu baafachuurra CPD san qopheessuu irratti kan yeroo dabarse isaan san fuudhaniiti carraa barnootaa kannaniif jechuudha. Ammas yoo laallu haalota kana ummata Oromoo burjaajeessuu fi afaan kun akka sabatiinsan qabaanne godhuu madditti tooftaa itti amma yeroo ammaa haala duraanii caalaa afaan kun afaan qorannoo fi teekinooloojii afaan saayinsii fi teekinooloojii afaan qorannoo fi qo'annoodhaa ta'uu isaa madditti afaan miidiyaa baay'ee irratti tamsaasamu ta'uudhaan dabalatee yeroo ammaa kanatti afaan kun ol guddataa jira harka inni ittiin qabuu danda'u irra dabree jira. Ulee harkarra furdatteetti ta'ee waan jiruuf tokko afaan kana sabatiinsa dhoorkuu seerluugoota kaleessa barreeffame san burjaajeessuu kitaabota amma dura barreeffamee fi haalota kana keessatti wal dhahiinsa fiduudha siigalee gama biraatiin ammoo barsiisaan amma wayita qubeen jijjiiramu wayita tartiibni qubeedhaaf haala'u maal godhama jechuun barsiisonni kun
akka haareetti leenjii fudhatan akka haareetti dhimma kanarratti wal falman akka haareetti dhimma kanarratti wal cafaqan akka haareetti dhimma kanarra wal dha'iinsi dhufu keessa uumaa jechuudha. Kana jechuun gaafii mirga abbaa biyyummaa gaafiin uummanni Oromoo abbaa mirgummaa isaa gaafii uummanni Oromoo akka sabaatti qabu san jidduutti isaan kana walitti araarsuudhaaf furmaata taa'aaf jechuun mootummaa saniif. Kuni tooftaa siyaasaati. Isaaf bu'aa siyaasaa qabaa jechuudha. Gama kaaniin ammoo barataan hanga ammaa barate barnoonni amma qabsuma ilmaan Oromoo garaagaraa godhaniin sadarkaa PhD ittiin baratama yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessatti kana yeroo garaagarii mootummaan wayyaaneedhaa akka waan ifii godheetti dhaadatan garuu kijiba. Kuni lubbuu meeqaatu itti dabree qorannoo meeqa ittiin godhamee sadarkaa tana dhufe jechuudha. Isa kana guutumatti if duuba deebisuudha. Walumaa galatti guddinni afaan kun amma bakka guddinni amma afaan kun irra ga'e kana mucucaachisuudhaaf uummata Oromoo keessatti gaafiin isaan gaafatan gaafiin isaan silaa barbaadan hawwiin isaanii san akka hin milkooyneef guutumattuu burjaajeessuu waan barbaaduuf malee uummata Oromootiif faayidaan tokkollee jijjiirama tartiiba qubeetiin dhufu akka hin jirre beekuu qaban. Xumura irratti ammoo wanni jechuu barbaadu ummanni Oromoodhaa akkuma kaleessa afaan kana dhiigaaf lafee lubbuun jiraachisaa asiin gahe san ammallee afaan isaatiif akkasuma eenyummaa isaatiif maaliif jennaan afaan kun afaan qofaa miti afaan kun seenaadha afaan kun aadaadha afaan kun eenyummaa waliigala saba kanaati waan ta'eef ummanni keenya akkuma kaleessa dhiiga isaatiin taraaraa dhiiga isaatiin barreessaa asge akkuma gootonni kaleessa akkuma hayyoonni kaleessa lafee itti cabsaa lubbuu itti dhabaa afaan kana qilee awwaalarraa ol guddisanii sadarkaa kana fidan ammallee afaan isaaniitiif waardiyaa tahanii eeguutu irra jiraata. Kana godhu immoo uummata Oromoo bal'aatu danda'a. Hoggaan kanayyuu dhimmi biraa irraanfatamee dhimmi afaanii qofti haa deemu jechuu kiyyaa miti. Yeruma kamuu gaafiin uummata Oromoo gaafiin mirgaatiis gaafiin mirga jireenya isaatis gaafiin mirga dhuunfaa isaatis gaafiin afaanicha isaatis gaafiin lafa isaatis gaafiin biyya isaatis waluma faana ka'aa turte waluma faana finiinaa turte waan ta'eef ammallee waluma faana kaasanii waluma faana afaan isaanii eeggachuudhaaf qophaa'oo ta'uu qaban waan juun dhaamuu barbaada. Ayyee galatoomi Saaphaloo egaa waa'ee sagantaa keenya kaarraa kana gara xumurutti deemaa irra waa'een jijjiirama qubee chaalenjiin jaatanii guddicha afaan Oromoo irratti ka'e egaa hedduu bal'aadha waa hedduu haasoinee geessuu hin dandeenyu mee dhumarratti yoo ergaa qabaattan yookaan wanni hafe jettan gabaabsitanii yoo ibsitan Profeesar Amaanuelii fi Lalisaa. Tole wanti itti dabaluu barbaadu tokko dhuguma yoo rakkoon Oromoo yookaan rakkoon barnoota ijoollee Oromoo baay'ee kan isaan quuqu ta'e mootummaan kun sa'aatii kanatti wanti inni gochuu qabu tokkoffaa ijoolleen qubeessuu dadhabuun suni barsiisoti isaanii seeraan barachuu dadhabuurraan kan ka'e gatii ta'eef barsiisoti ga'umsa qaban qaxaramanii fi afaan Oromoo ta'e afaanota gara biraallee akkamitti qubeessuu akka danda'an barreessuu akka danda'an barsiisuun irraa eegama kanaaf furmaata itti barbaachuu qaba jedheen yaada. Isatti dabalee qubee kana tartiiba isaa olii gadi rukutuun furmaata akka hin taane ofiillee mootummaan kun ni beeka. Kanaaf waa'ee isaa lafa kaa'anii fakkeenyaa fi gaaffii uummanni Oromoo bal'aan sa'aatii kanatti gaafataa jiru tokko qubee afaan Oromoo afaan federaalaa gochuuf gaaffiin gaafatame jira sanaaf deebiin kenname tokkollee hin jiru. Deebii sanaaf kennuu itti dabalee qulqullina barnootuma akkuma waliigalaatti biyya sana keessatti mul'atuuf furmaata barbaachuu alatti sa'aatii kanatti qubee afaan Oromoo rakkina akka godhate fakkeessanii furmaata ta'a yookaan immoo peedagoojii biyya sanaa keessatti yookaan haala sirna barnoota biyya sanaa kaarikulamii barnoota biyya sanaa keessatti waan rakkoo akka biraatti mul'atu isaaf furmaati isaa qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruudha jedhanii isa fidanii dhufan kana kaasuun itti jira jedhee yaada. Isatti dabalee attentionii yookaan immoo qalbii uummata Oromoo gara kanatti orient gochuuf yaalii gochuurra mana hidhaa keessatti sababii adda addaatiin namooti dararamaa jiran
furmaata argachuu qabu kun tarii biyyicha keessattis jijjiirraa gara biraa fiduu danda'a. Namoota dandeettii nama barsiisota hedduudha kan mana barumsaatii qabamee hidhamee dararamaa jiru. Isaaniin gadhiisuun tarii dhimma barnootaa kana irratti illee furmaata fiduu danda'a jedheetan kana amanu. Kanaaf kallattii sanaan furmaata kennuufii qabu malee uummata gowwoomsuudhaani yookaan immoo barattoota Oromoo sa'aatii kanatti burjaajessuun yaada isaanii qalbii isaanii gara kanatti deebisuun furmaata tasumaa ta'uu hin danda'u. Ijoolleen si'anaa ijoolleedha miti. Hin beeku ijoollee xixiqqoodha jedhanii isaan yaadan kutaa tokko amma 8tti warri jiran illee maaliif dhalatee rakkoo kana maaliif wanti kun gara kanatti dhufe isa jedhu waa'een tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruu kun maaliif ka'e isa jedhu beeku gaafataa jiru. Kanaaf rakkinni gara biraan utuu hin uumamin kanarraa immoo ka'ee burjaajiin gara biraan utuu hin dhalatin tasgabbiin hin jiru biyyicha keessa beennaa gaaffii gaafatamaa jiruuf kallattiidhaan deebii kennuun barbaachisaadha jedheen itti amanaa. Kanan waamicha godhuufis kanuma. Uummata Oromoo immoo wanti itti himamu tokkollee hin jiru. Uummati Oromoo ni beekaa. Kun seenaa eenyummaa keenya wajjin wal qabatee jirudha. Qubeen kun qubee dhiigii Oromootti dhangala'ee ijoolleen Oromoo irratti duuteedha. Kanaaf tartiiba isaa jijjiiruun seenaa uummata kanaa tuqu wajjin akka wal qabatu beekuu qaba mootummaan kuni. Kanaaf gara sanatti oreenti nama gochuun balaa gara biraa mootummaa kanarraan gahaa alatti waan fayyadu hin qabu jedhee namanaa. Kanaaf dhaamsi an dabarsuu barbaadu kanuma galatoomaan jedha. Ayyee Lalisaa. Ayyee Kamaal galatoome egaa anis waan kan biraan qabu egaa akkuma mari'anne wanti kun waan yeroo dheeraa kaalkuleetii ta'ee hojjetamedha. Yeroo dheeraaf saganteeffamee amma hojiirra oole malee amma waan jalqabe miti. Kan akkasitiin hubachuu qabna. Kun pilaanii yeroo dheeraati jechuudha. Konfiyuuzhinii kana uumuudhaaf kana gochuun. Itti dabalee immoo dhumarratti wanti jechuu barbaadu waan kan biraan hin jiru garuu ijoollee keenya nuti karaa dandeenye hundumaatiin jenereeshinii kana duukaa dhaabanne waan dandeenye hin gargaarre riisoorsii qabannus warra hin qabneefis sheerii walii goone ijoollee kana Ameerikaa kana keessaa fakkeenya waan tokko kan hin kennu barbaadu hoom iskuulii jedhu warri danda'an ijoollee isaanii gaafa manni barumsaa ta'uu fi diduu yookaan immoo waan isaan mana barumsaa keessatti barsiisanii ga'aa miti warri jedhanii amananii manatti barsiisu ijoollee isaanii. Nuti illee manatti barsiifannachuun hin dandeenyu manatti barsiisuu garuu waan tokkoon kitaabaan maaliin akka ijoolleen kun bitan yookaan gatiin akka isaan illee naannoo keenya illee yoo gargaarre waan tokko jedhee dhaama. Egaa kanaanis uummata keenya duukaa dhaabachuun nurra jiraata. Keessumaa immoo mormii waan kana fudhachuu dhiisuun egaa vaayolensiif kana keessatuun galeen egaa kana jennee advokeetii gochuus hin dandeenyu akka gareetti. Garuu kan nuti jennu waan kana fudhachuudhaaf diduun dirqamuma jedheen fudhadha. Oromoonis duukaa dhaabatee ijoollee duukaa dhaabatee barsiisonni illee kana chaalenjii gochuu qabuun jedha. Dhaamsi gabaabaan kan koofanumaa galatoomii Kamaal. Ayyee galatoomaa hundumti keessanuu egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya waa'een afaan Oromoo waa'ee eenyummaati akkuma jedhamee waa'ee aadaa afaan seenaa uummata keenyaati. Kuni ammoo jijjiirraa hedduu fida dhaloota dhufurratti jechuudha. Dhaloota ammaatii fi dhaloota dhufurratti jechuudha. Kanaaf jijjiirraan gara malee nu goonu kuni dhaloota keenya karaa hin taanetti jijjiiraa dhaloota keenya ija jaamsa waan ta'eef wanni ani dhaamuu barbaadu dhumarratti maa inni yoo qulqullina barnootaa akka ta'u taate namni kamiyyuu hayyoonni hedduun ni jiranii warroonni qorannoof qo'annoo geggeessan hedduun ni jiranii isaan irra taa'aniitiin sirritti rakkoolee jiru addaan baasanii warra biyya alaa of course dantaa ofiitiif waan fedhe qorannoo fedhe geggeessuu ni danda'a. Garuu qorannoo fi qo'annaa hayyuu geggeessuu ni qabna Oromoon biyya keessattis biyya alattis. Kanaaf qorannoo yoo ka barbaachisu taate jijjiirraa fiduu yoo ka barbaadamu taate riisoorsii maqabnu kanatti fayyadamnee dhugaadhaan jijjiirraa haa kennu dhimma siyaasaatii fi dhimma hariiroo hawaasaa waa'ee barumsaa wal qabsiisaniitiin ummata ija jaamsuun ummata seenaa isaa balleessuuf deemuun kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Egaa hundumti kennayyuu waan kanarratti sirriitti xiyyeeffannee waa'een siyaasaa akkuma siyaasaatti ta'ee jechuudha. Waan kanarratti xiyyeeffanneetiin wal gargaarree mootummaan illee kana sirriitti itti yaadeetiin akka sirreessuuf dhaamsa akka gumiitti yookiin jaatanii guddicha afaan Oromootti dabarsuudha. Egaa sagantaan keenya har'aa kanumaan xumuramaa. Profeesar Amaanuel
obbo Lalisaa fi obbo Saappaloo Kadir ibsa nuu kennitaniif marii gooneef galatoomaa jedha. Akkasumas teeknishaana keenya kan yeroo hundaa nu gargaaru obbo Jundee Ashir galata guddaa qabda. Ayyeegaa dhaggeeffatoota sagantaa keenya asumatti xumurraa nagaan oolaa nagaan bulaa. Nagaatti ayyee galatoomaa isinillee. Galatoomaa isinis.
kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kanaa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Baracha barsifna kubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabne dubbifna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirra baranna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Xiqqaa guddaan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboolas bobbaasi Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna martinuuni barraa qubee haa qulqullu wallaalli rorroodhaa haa irraa baanu hallu Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboolos bobbaasi Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun beekumsa bal'isa aadaa boodaa durii kan ammaatis ibsa qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan
كتبنا دبنا أبا جنكنا كانوا جربنا أفان وكينيان كتبنا دبنا Jannekana kanumaan jalqaba.